Namoonni lakkoobsaan xiqqoon jedhamne yeroo maal ta'a otoon xiqqoodhuma ishee furdadhee uffatumtillee narraa bareedee akkasumas maalanoo socho'uyyuu dadhabaan jira furdina koo kanarraa otoon xiqqoodhuma ishee hir'isee yeroo jedhanii dubbatan ni dhageenya ni arginas. Kan garmalee furdachuudhaan socho'uu dadhabee haala hamaa keessa jirus xiqqoo miti. Kanumaan wal qabatee guyyaan furdina garmalee addunyaa sababeeffachuun gadhiifame akka ibsutti waggoota 40 darban keessaa furdinni dachaa 10 dabaluusaa mirkaneesseera. Keessumaa ijoolleen miliyoona 124 ta'an furdina garmaleef akka saaxilaman qorannoon kun mul'iseera. Xiinxalli laanseetiin hojjetame gadi fageenyaan kan hojjetame yeroo ta'u waa'ee furdina biyyoota 200 keessaas qorateera. UK keessa ijoolleen umriin isaanii ganna 5 hanga 19 ta'e 10 keessaa tokko furdina garmalee keessatti argamu. Ijoollummaa isaaniitti warri garmalee furdatan yeroo ga'eessummaa isaaniittis garmalee furdatu. Kunis dhibee adda addaatiif saaxilaa jedhu ogeeyyiin. Xiinxalli laanseet qorattoonni federeeshinii furdina garmalee addunyaa dhibeewwan furdina qaama garmaleetiin dhufan yaaluuf waggaa waggaan paawundii biiliyoona 920 akka baasu akeekkachiisee ture. Guddinni ijoollee garmalee furdatanii guddaan kan mul'ate baay'ee Eeshiyaatti ture. Keessattuu Chaayinaa fi Hindii keessatti jechuudha. Hundaa ol odoloonni Poolineeziyaa fi Maayikirooneeziyaa baay'ina ijoollee garmalee furdatanii hedduu qabu. Dargaggoota biyyattii keessaa walakkaan garmalee furdoodha. Qorattoonni dabaluun haala amma jiruun yoo itti fufa ta'e furdinni garmalee namoota garmalee huqqatan caalaa baratamaa ta'a jedhu. Akka addunyaatti lakkoofsi ijoollee dhiiraa fi dubaraa garmalee huqqatanii barkumeerraa kaasee daran hir'achaa akka jiru qorannoowwan taasifaman ni mul'isu. Biyyoota Awurooppaa badhaadhan keessaa furdinni qaamaa garmalee haa hir'atuyyuu malee biyyoota biroo keessatti ammas hatattamaan dabalaa jira. Sababiin guddaan immoo akka qorattoonni jedhanitti nyaanni rakasaa fi nama furdisan salphaadhumatti argamu isaaniitiin jedhu. Harka fuune akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Qophiin dhamdhama gurraa keenyaa eegaleera. Qophii keenya guyyaa har'aan maatii ijoolleen isaanii garmalee furdachuudhaan adda ta'an kan isin biraan geenyu ta'a. Qophicha waliin Anayyaantuu Baacaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Namoonni isin argaa jirtan kun namoota umriin isaanii sokkee yookiin namoota gurguddoo yoo isinitti fakkaate dogongortaniittu. Sababiin isaas warri isin amma argaa jirtan kun daa'imman sanuu daa'imman waggaa 5 fi kan waggaa 2ti. Maali waan akkasii jechuu dandeessu ta'a? Dhugaan jiru garuu kanuma argaa jirtani. Maatiin ijoollee kanaa akka daa'imman isaanii miti. Haalli qaama isaanii jechuudha. Haati daa'ima kanaa uumamumaan nagaadhaan akka deessee fi yeroo dhalatanis ulfaatinni qaama isaanii guddaa akka ture akkasumas yeroo yeroon immoo daran dabalaa akka dhufe dubbatti. Wanti ajab nama jechisiisu kan biroon immoo qaamni daa'imman kanaa humnaa ol furdatuyyuu rakkina fayyaa garuu hin qabani. Daa'imman kun bakka tokko taa'anii turuu akkasumas baay'ees deemuu hin danda'ani. Naannoo jiraatan keessas ijoollee furdoo akkasii qabaachuun kan jalqabaa akka ta'an dubbatu. Daa'imni isin argaa jirtan kun daa'ima waggaa 5 yeroo ta'u ulfaatinni isaas kiiloogiraama 100dha. Daa'imni inni kun immoo daa'ima waggaa 2ti. Ulfaatinni isaa immoo kiiloogiraama 30dha. Namoonni isin argaa jirtan kunniin waa'ee maatii kanaa odeeffachuun gara bakka jireenya maatii kanaa gargaarsa taasisuuf argamaniiru. Gargaarsa kana taasisuuf namoota deeman keessaa dubartiin kun wanti argite baay'ee akka ishee ajaa'ibe dubbatteetti. Qaamni ishee kan dabalaa dhufe waggaa 14 jalqabee akka ta'e kaasuun ijoolleen kun garuu umurii xiqqoo akkasiin ulfaatinni qaama isaanii hagas ta'uun isaa ajaa'ibaa jetteetti. Namni kunis wanti inni dhufee argee daran akkas ajaa'ibe dubbachuun ulfaatinni qaama isaa daran guddaa akka turee fi sochiiwwan qaamaa adda addaa taasisuun hamma ta'e akka hir'ise dubbata. Itti dabaluunis namni kun haallitti rabbi nama uumuu ajaa'iba. Sababiin isaas fakkeenyaaf maatii daa'ima kanaa yoo ilaalle isaan qaqalloodha. Daa'imman isaanii immoo akkuma argine daran fufurdoodha. Akkasumas an akkuma na argitan kana daa'imman koo garuu baay'ee qaqalloodha. Kanaaf hojiin rabbii baay'ee ajaa'ibaa jedheera. Haati daa'imman kanaas mucaa koo kan waggaa 5 mana barumsaa oolmaa daa'immanii galee akka baratu nan barbaada ture. Garuu sababii qaama isaatiif ta'uu hin dandeenye. Namni isa hordofu isa barbaachisaa jetti. Qaama gargaarsa taasiseefis galateeffachuun haalatti daa'imni ishee kun baratu akka mijaa'uufis gaafatteetti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya addunyaa keessa jiraannu kana keessatti tokko tokko garmalee qallatee furdina barbaada. Tokko tokko immoo garmalee furdatee qallina barbaada. Hawwii fi bu'aa ba'iin jireenyaas daangaan qabu. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif galanni keenya guddaadha. Horaa bulaa.